Kam jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Har'a immoo kan isinii fidee dhufee hidhii nu goggoguuf akkasumas kan nu babbaqaqu isaaf kan ta'u isiniif fidee dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaan faana turaa isiniin jedha. Sagalee kiyyaaf dhiifama isiniin jedha qofaatu na qabe. Saniif samonallee viidiyoo hojjechuu natti hin tolle ture. Amma gara wantoota nu barbaachisutti haa tarru. Wantoonni nu barbaachisan wantuma mana keenya keessatti jiranidha. Wantuma xiqqoodha jechuudha. Inni tokko sukkaara, kan biraa immoo olive oil yookaan zayita zayituuna jennu sanii. Inni biraa immoo damma kanneen sadii walitti gochuudhaan hojjannaa jechuudha. Kanneen haaluma salphaadhaan mana keenya keessatti argachuu ni dandeenya jechuudha. Nu hundinuu sukkaara maankaa tokkoon goonaa. Sukkaara biraawunii san yookaan kan gurraachatu san osoo ta'e bareedaadha. Akkasumas sukkaara bullaa'aa osoo hin ta'in xiqqoo akka shakaaraa ta'uu barbaadu san hin jiru. Kan akkasii san osoo ta'e bareeda jechuudha. Garuu kaanis ta'u maarakkoo hin jiru waan iskiraabii godhuuf namatti toluuf kun xiqqoo odoo kan ta'e namatti tola jechuudha. Isin garuu kan argattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Sukkaara maankaa tokko nu barbaachisa. Damma maankaa tokko itti edaana. Akkasumas olive oil maankaa tokko yookiin xiqqishumatti gochuu ni dandeenya. Isa akkuma fedhii keessaniiti. Dammi kan baakteeriyaa hidhii keenyarra jiru saniin nuuf kakaasaa jechuudha. Akkasumas olive oiliin immoo moisturize gochuuf nu fayyada. Olive oiliin isa yoo itti fayyadamuu baattanis homaa rakkoon jiru, garuu moisturize nuuf godha. Isatti illee fayyadamaadha. Akkasumas sukkaarri immoo hidhii kan nu babbaqaqee amma kana jedhee kan gogaa du'ee kanneen nurraa kaasuuf nu fayyada jechuudha. Akka laafee bareedee jedhu nu fayyada dammi. Kanneen sadii walitti maksiisuudhaan hojjanneetiin saniin booda hidhii keenya dibannee xiqqoo maasaajii goona jechuudha. Suuta jechuudhaan hidhii keenya iskiraabii isaan itti dibnaa jechuudha. Xiqqoo akka maasaajii godhaa jechuudha. Erga daqiiqaa takka lama nu gootaniin booda daqiiqaa 5 ofirra tursiistanii bishaaniin ofirraa lolla'uudha. Bishaan qorraadhaan jechuudha. Saniin booda egaa akkas gootaniin booda moisturize mana keessaa qabdan akka baalziinis ta'ee chapstingi meesin itti fayyadamtan kan duratti fayyadamtan kan hidhiisin laaffisu gubbaan dibachuudha jechuudha. Egaa hidhiin keessan goggodeen booda akka hidhiin keessan hin goggonee fi akkasumas akka laafee bareedu isiniif taasisaa jechuudha. Ati fayyadamaati ilaala. Iskiraabii kana torbaaniidhaan lamas fayyadamuu ni dandeessu, tokkos fayyadamuu ni dandeessu. Yooma hidhiin keessan goggogee babbaqaqee jedhu sanis dibachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma isinitti toletti jechuudha. Isinii laaffisaan bareechaa hidhii keenya akka hin baqaqneef illee nu gargaara jechuudha. Hidhii keenya kan nu baqaqu sababa adda addaati. Isin hunduu ni beektanii. Chappistoonni gargariyyuu nama baqaqsuu danda'a jechuudha. Keessattuu halluu qaban sunniin fa'aa akkasii nu baqaqsuu danda'a yeroo tokko tokko. Akkasumas qorrarraallee ta'uu ni danda'a. Wantuma garaagararraa nu baqaquu danda'a jechuudha. Hidhiin keenya yeroo akkasinitti babbaqaqeessanillee baalziinii galgala dibattanii ganamas ofirraa dhiquu ni dandeessu. Baalziiniinis baay'ee bareedaadha hidhiif. Itti fayyadamaati ilaalaa. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuun dagatina. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaatti naaf tura.